بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تفجالتمتو تلمان ورمو الشمار كفون جرجرتو سنين جدا. أرى نصيحة يمكن قرصة بوانتكو قابل في إن شاء الله قرصك يخانا يوسني تولي أجيفتني ريوتك سنيف شير أكسمس akka hojiirra oolchitanis abdiin qaba. Gorsi kiyyaallee maa'inni hojjettan akkuma beekamu jechuudha. Waa'ee miidiyaa kanarra deemaa jirudha. Waa'ee maanaaf isinis beeknu jechuudha. Irra caalaa namni miidiyaa kana irratti yookaan namni miidiyaa kana fayyadamu nama gorsu malee nama gorsanii miti. Haa ta'u alaa kulli haali ani isin caalaa beekee isin gorsuuf osoo hin ta'in hamuma beekurra waan tokko waan arguu waan dhaga'u irra dubbachuu fi jechuudha. Innis inni yoo jettan waanuma anaaf isinii ati inni illee hojjannu jechuudha. Warri shamarranis warri dhiiraas. Gorsi kiyya kun kan ilaallatu Oromoo warra amantaa Musliimaa qofa ilaallata jechuudha. Obboleeyyan kiyya kan Islaamaa qofa ilaallata, warra amantaa biraa isin hin ilaallatu jechuudha. Obboleeyyan kiyya kan Islaamaa gorsi yookaan nasihaan ani isiniif qabu tokko dheengaddaa waa'ee YouTube irratti waan tokko YouTube kiyyaa namni argee nama kumaaf wayii viidiyoo torbee nama maxxanse irratti illee kan daawwatee viidiyoo 6 maxxanse viewun isaa nama 1,000 jechuudha viidiyoo sana. Inna viidiyoo kana daawwattanii jirtu namni kumni kaan 200 kaan 150 60 70 akkasumatti walitti dhufee 1,000 jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana namni ilaale 1,000 kan subscribe godhee muraasa maaliif waan jedhu wayii maxxansee ture. Inna gaha yeroon akkas jedhu ijoolleen namni waan gaarii maxxansii waan bareedaa hojjedhu subscribe siif goonaa naan jedhan jechuudha. Waan isin jettan gorsi keessaniin fudha. Garuu wanti gaariin sun waan akkamii yaada jedhuun qaba jechuudha. Maaliif jennaan namni biizinasa onlaayiniidhaan hojjetu feesbuukaan isaa hojjetu, Instagramiin isaa hojjetu, YouTubein isaa hojjetu, onlaayinii biizinasa onlaayiniin jechuudha. Birri hojjechuu namni karoora qabu laazima fedhii keessan jala deemuu qaba. Isinii galee fedhii keessan hordofuu qaba. Waan isin jaalattan, waan isin barbaadan isiniif maxxansuu qaba. Maaliif jennaan namni waan kana onlaayiniin birrii dalaguu karoora yoo qabate karoora kana erga qabate fakkeenyaaf nama suuqa gurguruu haa fudhannu. Namni suuqii gurguru tokko supermarkeettas haa ta'u, suuqa gurguddaas haa ta'u, waan namni barbaadu fidee gurgurata malee waan namni hin barbaanne waan gabaan isaa irraa hin binne hin fidu. Maaliif jennaan gabaa barbaada, haa inni ofirraa gurguruu barbaada waan ta'eef waan isaa waan namni isa yeroo hedduu gaafatu waan namni irraa bituu fida jechuudha. Miidiyaanis warri ka koomentii naggaadus laayikii subscribe follow ka barbaadus waanuma isin jaalattan fidee isinii maxxansa. Isin hoo anis atis innis isheenis waan akkamii jaalanna waan akkamii jaalanna hundi keenya waliin beeyna miti waliinuu beeyna jechuudha. Namni tokko karaa keerii ka deemu hin jiru. Subhaanallah, keerii carraaqatu rabbiin nuuf haa laaffisu. Irra caalaan kennaa bootaan nu oollu bakka keeriitii miti, bakka barumsaatii miti. Diraamaa jala oolla, muuziqaa dhaggeeffachaa oolla, piraankii ilaalaa oolla. Waan rabbiin hin jaalanne, waan rabbiin haraama nurra godhe waan akkasii san jaallanna. Maaliif yaada keessan koomentii akkanaa gootan abdiin qaba inshaallah. Inna gosi kiyya waa'ee kanarraa ilaallatu jechuudha. Kanaafuu eebaluu waan hin taane YouTubein daldaluu fi follow baay'ifachuu fi laayikii baay'ifachuuf koomentii barbaada waan akkanaa maxxansaa jettanii arrabsitu. Isiniin arrabsitu. Koomentiin isin gootan suni arraba. Alaa kulli haali isin hin jaalanne akka nama hin jaalanneetitti koomentii arrabaa kennitaniif, laayikii hangiriis kennitaniif
yookaan laayikii adiis kennitaniif yookaan laayikii onneellee kennitaniif kanuma kennitanii takkolfaallee kennitaniif himi laayikii gootaniif alaa kulli haali. Viidiyoo tokko namni maxxanse viidiyoon sun viidiyoo bareedaa miti hin jaalanne garuu laayikii gootan koomentii gootan sababa isin laayikii yookaan koomentii kennitan saniin warri adii keessan jala jiru warri hiriyoonni keessan viidiyoo san ni argan. Sababa ati laayikii yookaan koomentii gooteen namni viidiyoo sana arga. Duuba gaafa kana ati sababa san argisunis dhaqee laayikii godha. Sababa saniitiif ammallee namni biraa deebi'ee viidiyoo san ni arga. Akkanumatti wal jalaa namni viidiyoo kana ilaalu baay'ataa deema jechuudha. Duuba viidiyoo kana namni 1,000 laayikii yoo godhe sababa namni 1,000 laayikii godhe kanaan namni si jala jiru sun namni 10 yoo xiqqaate namni 10 sababa ati laayikii goote yoo arge 10 kumaa yoo baay'isne meeqa ta'a? 10,000 ta'a. Yoo dalagaan tun dalagaa keerii taate akkasumatti ajriin siif katabamti. Yoo dalagaan tun viidiyoon ati laayikii goote yookaan koomentii goote kun waan dilii ta'u taates akkasumatti diliin sitti fe'amti kana beeki. Irraa gaafata murteettaa jechuudha. So kanaafuu karaa keerii deemuu maaf hin baay'isne? Nama viidiyoo hamtuu maxxansuufis nama waan hin taane haasa'u kan nama arrabsuufis sababni eenyu isin anaasii isa ka maxxansu san hin komatina. Isin maa jala deemee koomentii kennee fi laayikii godhee fi sheer godhisan sababa taatanii fi hamilee itti hortanii sababa kanaaf inni borumtummaallee waan makkasiisan deebi'ee dalaga. Maaliif ree fakkeenyaaf amma yuutuubii irratti asliin akkana godhaa ijoolleen kaayinoo sun akkana gootii akkas gootii waan akkana viidiyoo maalii godhanii jettanii hamattanii arrabsitanii hin abaartanii osoo isin laaluu fi baattanii osoo isin mucaa kana kara keerii irratti gorsitanii osoo isin viidiyoo kana laaluu fi baattanii eega viidiyoon kun hin taane waan keeriitiimti viidiyoon kun waan badaadha maaf ilaaltan laayikii maa goota sheer maa goota maa koomentii kennitan imaa hin dhiisina odoo dhiistanii bar eenyu biraayyuu hin ga'u ufii keessan ilaaltanii mi dhiistanii odoo bira kuttanii nama bira hin ga'u innis deebi'ee waan akkasii hin dalagu. Osoo inni keerii maxxanse osoo waan inni barumsa qabu tokko maxxanse isin ilaaltanii fi innis hin deebi'ee waan akkana hin maxxansu. Warra miidiyaa kana gubbaa jiru guutuuf namni sababa ta'uu isin warra koomentii kennu warra laayikii godhu warra nama arrabsuufis ka keerii dalagatuufis ka sharri hojjetuufis ka sababa ta'u isin warra koomentii kennu ka laayikii godhuuf ka sheer godhu. Sababni guddaan isin abbaan sun har'a dhufee fakkeenyaaf takkitti isaan daaboo fudhanne jechuudha. Nama meeqan laalawoo fedhee nama 5,000 arrabuma isiin nama arrabsitu san dhayitanii ilaaltan. Laayikii gootanii ashaanguliitii kolfaa guuraa ooltanii aangirii ol darbitanii kuun arrabsitanii. Maal isin jetti isiin hubat na jaallattanii dhuftanii mi? Osoo na jaallachuu baattanuu hin dhuftanii isin jetti viidiyoo tokko guyyaa wayii dhaggeeffadhe akkas jetti wallahi. Osoo na jaallachuu baattanii hin dhuftan ture as. Waan na jaallattaniif dhuftanii waan na jaallattaniif dhuftanii asii afaan bantuu isin jetti. Iyyee dhugaa gabaan waan jaallatte arrabsitii jette Oromoon. Ammas osoo jibbisanii jechuudha mucattii sana osoo jibbaa isii qabaatee namni osoo safara waan jibbuu namni nuun kalaabu waan jibbuu namni bira hin kalaabu. Hamilee gootanii fi akka isiin borumtummaas deebitee hayyoota ta'een arrabsitu hayyoota xiqqeessitu ustaazota arrabsitu maal akka jettu ganda akka kalaas kanumaar isinumatu hamilee itti ta'ee namnillee kaawwanni gandaaf ol qooduuf hamilee aggatee miree waan akkanaa peejii ittiin guddifachuuf sabskiraayipii ittiin guddifachuuf waan akkanaa dalaga biizinasa warri koomentiillee ittiin barbaadu yaani nama kalaas namni 1,000 koomentii yoo godheef fooloon isaa akkasumatti dabalaa deema. Waan ofii hojjedhe argeedha waan ofii kiyyaa dalagee argeedha wanni kun. Warri waan kana dalagu sirriitti irraa beekuu danda'a. Isinummoo hin beektan namni isin himu hin jiru. So kanaafuu waan keerii qabu irratti osoo wal deeggarree osoo wal jajjabeessinee maal qabaa waan jirudha. Waan gaarii hojjedhu waan bareeda dalagii naan jettan. Haaya niin dalagaa wanni bareenni kun waan akkamii wanni isin feetan kun waan akkamii? Waan akkamii feetan dhiisaa subscribes naaf hin godhinaati rakkoon qabu alhamdulillah dalagachuutiin jira. Ani rakkoo birrii hin qabu
أما ركوا برهين قبل الحمد لله فيان قبل دلقت تنجرا ربين رزقنا حبنا نتنجفني فيانا كنا نوقتني الحمد لله ولكن إيجا وان كان دندتي اتقابله يو إسنيس فيده وفيس فيده مال قبا وان جرفيا ده كان وان قبده في ملأ أن إما يوتيوبي رابريناتشو يو كان يوتيوبي قد فتشو مال وان جرفساني في متججور so isin dhaggeeffachuu baattanis subscribe gootanis godhuu baattanis rakkoon qabu Oromoon miliyaana namni bal'isee yaadu hin jira namni yani fakki akka ani yaadutti ka yaadu ni jira akka ati yaaduttis ka yaadu ni jira waluma keessa jira jechuudha namni kan kiyyaa rakkoo hin qabu garuu public irratti waan keeyrii maxxansuun waan bareeda waan bu'aasiif qabu maxxansuun baay'ee bareedaadha fakkeenyaaf obboleessi musliimaa tokko yookaan obboleettiin musliimaa tokko Facebook kanarratti ati isin sababa taatanii fi viidiyoo waan hin taane tokko yoo maxxansite gaafa isin qabrii seentellee wanti kun jala deema keeris yoo taate hamtus yoo taate jala deema maaliif miidiyaa gubbarratti wanni baay'ee public irratti warri wanti maxxanfame waggaa waggaan memorii waggaa 3 memorii waggaa 2 memorii waggaa tokko jedhee ol deebi'a nama haaraatu arka nama haaraatu ka duraan viidiyoo saniin argines gaaf viidiyoo sun waggaa ga'e waggaa waggaan namni haaraa irra deebi'eetu maan ilaala jechuudha gaafa kana dilina gaafa duuteellee akkasumas jala deemti jechuudha kanaafuu Facebook kennallee haa qulqulleessinu TikTok kennas haa qulqulleessinu warri YouTube illee maal jedhullee kana hundaaf ka sababa ta'e numa waan ta'eef yoo ilaalle of birmatti ilaalle haa dhiisnu share comment like akka hin goone waan akkanaatirraa fagaadhaan dhaamsa kiyya anis yoo dogongora qabaadhee na gorfadhaa na sirreeffadhaa anis intala Oromoo tokko yoo rakkadhes isinuma qaba rakkoof bal'ina keessattis waluma qabna akkana yaadutti yoo guddadhes waluma fayyanna malee an bahe fayyannu kanaafu homaa rakkoo hin qabu subscribe isin kadhadhee na diduu keessaniif jechuudha aadidha rakkisaa hin qabu ala kulli haali keerii walii haa yaadnu bakka waan gaariin heddummaatutti argamu haa baay'isnu isiniin jedha haasas isinitti dheeresse wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh